Dhiyoo tana kun uummatni yaa miskiina na rifachiise horii tiisaa re'ee tiisaa bikkuwa re'ee tiisanitti itti dawwalteeti laayinni kunis rakishaa kaardii takkatti guunnaan zaadii tabi afuran gafeeti haasoyta kana duuba ni dawwaltii je soomana keessa gartee janaan gaadhoorkaa kana jennee haasoyne sheekha duuba ni dawwaltii duuba waan biraatti haasoytu waatti haasoy bakka usteetuma telefoonuma keessa ciiftii je hay akkam boodha jaalalaan qabamee sanirrattis mudannoon addaa mudattee jaangaafa haadha manaa fuudhuu didanii gandii itti kannuu waan dilata akka dhagee afaanuma isarraa hin dhagaa jeeti dhiiree mee akkam ture haalli san keessa bal'inaan nu ibsi. Ati na didanii maal nyaachisaa jiran. Amma Kadiir maaliin jeen funyaan kana jiru. Funyaan kana guddatti jiru. An shilingii 200 dhiisi ganama waan itti faxaruu hin qabu Naayiroobii jedhu. Sigalee qaariyaa gandarra gartee ijoolluma beeynu irratti deemnee nyaanyaannaa akkasi kitaaba san bitadhee tafsiira qara'u ture. Tafsiira dura dursoo Sheekh Hassan irratti hin eegalee jechuudha. Ani kitaaba gurguddaas akka jirutti kanuma namaatiin hin qara'e. Kitaaban gurguddaa cufa Buluugaas, Riyaadaas, Tajriidaas, Bukhaariis, Muslimiis, Maalis cufa kanamaatiin hin qara'e. Bitachuu hin danda'u qaalii. Siilaan daddabarsaa jaan sunoo. Kubbaa taphachuu ture amma jidduu takkaas kubbaa taphadheetiin fi manazirii sanarraa cabsanii doolaara dhibbattiin bitee lakkisee xaa godheetiin rafee goolii giseenan itti naqu anis naqe garuu innis narra cabse manazirii guyyaa sanii niin jibbe kubbaa sanbooda niin dhiise takka taphachuu ture dhimmoota na eegaleetiin dhimmoota narra cabse tabiraa bitadhee sheekootu kubbaa gisee jaan lakki taphadha.